Yo ashe marka fuuni hordoftoota fi daawwattoota Oromoo Video Reaction akkuma jirtanii nageenyi keessan si wajjin haa jiraatu jecha turtiin keessan agalumaan waliin haa ta'u viidiyoo haaraa qabannee isinii dhufneerraa viidiyoon addaa sirba haaraa magartuu Warqinee fi Kadiir waliin ta'anii kaleessa guyyaa kaleessaa gaddifame viidiyoo ibidda wayiitu jira 4K dhaa sanirraan dammoo waan isin ajaa'ibaa wayiiti. Sanirratti react gochuuf deemaa jira waan ta'eef akkasumaan waliin ta'a namoonni haaraa taatan chaanaalii kanaaf subscribe gochuu kana hin daganne warroonni maatii taatan yaada qabdan koomentii jalan nu barreessaa akkasumaan waliin ta'a daawwadhaa hin bashannantan jennee yaannaa bakkuma jirtanitti fataayidha. So kara video kennaa dabarru walumaan jecha video kenna jalqabna qaamee. Bareedu adada simala karma fi mangkuti itu sirratolo atina fumante ya moti jalala Chatiin tunda macha shakaka ibidda izee mara sirba mararratti baka ambeeku maaliif akte foo ay teerufti tajaajibati banni Gizee mara akkanumatti akkuma bareedetti maaliif akka ta'e hin beeku. Yoo laaltanii jiraatan viidiyoo kaaniin irratti illee kan jira irraa bareedeetu maan dhufti gizee mara. Neeto fumante ya moti jalala na fumante ya gifti jalala na fumante ya moti jalala Irratti hin beeku bichaa maaliif uffata kana akka isaan fayyadaman bichaan bareeda. Ta'ullee osoo uffata Harargee aadaa waliin deemu osoo fayyadamanii irra bareeda jedhee yaada. Garuu maan jedhu bareedaadha namatti tola haalli wannaa isaanii. Istuudiyoo keessatti hojjetame na fakkaataa viidiyoon kun alatti bahanii waan dalagan natti hin fakkaatu. Istuudiyoo tokko keessa hojjetame ta'ullee baay'ee bareedaadha. Waan abeellaan dhagaa. na fumante ya gifti jalala na fumante ya moti jalala Kino as biratti dammoo uffata aadaa uffataniiti ijoolleen dubartoota akka ittiin shubbisaa jiran bicha ka jalqabaa ijoolleen dhiiraa maaliif akka uffata aadaa isaan hin uffatin naan gallee baajanni horrate nu hima dawwalaa. Kino kaneen walayyuu akka keelloo gootanii nu keelleessitanii uffata kana nama bareeda amma kun amma ibidda ta'eera amma akkana bareedaadha. Kanuma gaafachaa ture aga jalqabaan illee kana hin argine jalqaba irratti isa qofa uffatee ture amma isa duubaan illee karaa baddu kun uffata aadaa uffateera akkanatti hin bareeda amma kun aadaa kenna calaqqisiisaa jiran jechaadha haala kanaan. darare Ufos barbachake pontuan singarre Oirute sangudo shingan darare Yaa kun studio keessatti dalagamee natti fakkaata isin jedhee ture akkuma argitan kana guutuun studioodha. Bakka garaagaraa godhanii waan garaagaraa irratti dalagaa jiran malee akka jirutti iyyuu studio maa guutummaan isaatti alatti waan dalagame natti fakkaatu. Kabraa immoo viidiyooleen akka duraanii irraa Vision Entertainment maal akka inni ta'e waan nuuf galee jiru viidiyoon akka duraanii irraa xiqqoo kwaalitiin isaa gabbu'ee jira. Yoo argitanii irrattan fuulli isaas biratti iyyuu dukkanaa'ee jira. Duraaniin viidiyoon isaan dalagan baay'inaan haalaan ifaa haalaan bareedaa ture. Sirba kanarratti maaliif akka ta'e nu galuu hin dandeenye koomentii jara barreessaa waan isin mul'ate yoo jiraate taafuuf numee viidiyoo kenna. Jalala jalqaba asirratti bare Musuma argaf karanan darare jalala jalqaba ansirratti bare wasida bunta'u garan ko si bare wasida bunta'u garan ko si bare Miiksiidha caala kanaan ol keessa
Zamanaawii fi aadaa godhanii bichaan beeku bareedaadha. Bifa addaatiin as biratti amma agaree fi irraa aadaa daawwachaa turre. Sirba aadaa qofa shubbisa aadaa qofa daawwataa turre egaa walaarraa uffata aadaatiin maal kanniin shubbisni illee aadaatii amma dammoo jidduurraan dammoo zamanaawii tareera meedaansii kanniin aadaa wannuu gaawli. Mucattiin immoo ibidda tun mucattiin ibidda hin bareedde amma as biratti argitanii jirtan viidiyoo bakka amma tareessanitti mucattiin ibidda taateerti kan man jirreena. Otiinaafuu mamtee akeeftii jaalala Ollee tuufuu mamtee sooretti jaalala Kucuree fi ani maaliif aadaa godhachuu didan jedhee maal kanniin lolaa ture jarri lakka sirba kanaaf godhatanii wal jala argaa taree na fakkaate uffata kanaaf uffatan na fakkaate malee jalqaba irratti hin beeku maaliif akka galchanumaan anallee naan galle isinillee waan galuus yoo komentii jala barreessaa marattu. Naafuu mamtee akeeftii jaalala Kan guyyaatun maaliin shakkooyyeen halkanee Shaniin heera qabbii irraan balleessenee Kan guyyaatun maaliin shakkooyyeen halkanee Leeylee badii kottu guyyaa siin halkanee Laylii badeen dhufa guyyaa naan arganii. Badii kottu na bira koyyoo dhufu. Laylii badeen dhufa guyyaa naan arganii. Waasii dhabuun taa'u garaan koo si bare. Waasii dhabuun taa'u garaan koo si bare. Dheerarti kan roobee guutuu na duleessa yuubee mataa keetii Cha sirba waan irraa kumatamuun qabu yeedaloo maalii kun hin ajaa'ibaati. Amma kun kadumaa kun ifaan jijjiiramee ka jalqaba ittiin jalqabanii fi yeedaloon amma inni ittiin jalaaru kun tokko miti. Hedduu bareeda kaman jiree bareeda. Abboon burree kaalee wayibataa qabdu naannee fudheetiin simbaatee holkaan jedhi naannee. Tokkicha kakuma abdiin kiyya sooma wahalleef si arganadhe jaalalli ganama narraa sin arginini hamtuun itti nama narraa sin arginini hamtuun itti nama narraa sin arginini hamtuun itti nama narraa sin arginini hamtuun itti nama. So viidiyoon kennaadhaa kana fakkaata akkuma argitan kana sirba ajaa'ibaa irratti react goonee xumurree jirra. Yeroo itti viidiyoo ajaa'ibaa qabannee isinii dhufnu kan ta'a. Innaa turtiin keessanii bareedaa ta'uu laayik godhaa subscribe gochuu akka hin irraanfanne namoonni haaraa taatan yaada namni qabdan komentii jala nuu kaayaa. Bakkuma jirtanitti isinitti haa tolu fataayidha.